لا لا ولا Halima fuulli keessanii mul'atu kaameraa sirreeffadha. كاميرا الفريق تقول Xiqqoo ol qaba. Hundi keessanuu iyyuu kola godhaani. ايوه ايوه بكا بكا Bakka Halima gahe. Eeyyoo. ايه بكا Kalas. يعني ونن جايين فولو لا لا جايين Follow agarani habibi dia follow video so lubbu ofiitu kan BBC wallahi lazim argameen argamu malee baasne gadi naafsila. Injetti. اسمه كامل ما بنا لازم جنيرنا كونوا سني بنيرة كامل لين Yo mata dulu. هامر مؤكد هادم مؤكد هامر Follow Halima. gammadamti keessanuu mabruuk baga gammadanii haadha firooti yaa malee wanti kan kiyaasii ol inshaallah yoo rabbi jedhe akkasii si ati arraba kun akkanaa jechuudha bakka haadha firoo laaqadde amma galatooma amma waan tokko asirra jechuu barbaada osoo keekiin tun akkana Halima albee achi qabi. Okay. Haadha firootiyyaa Habibti kun sitti diqqaataa osoo nu bira jiraatte kennaa guddatu si mala dhugaa dubbachuudhaaf wama gammachuma kenna ibsanne malee si'ii kanaa oltu mala kennaa gudda si mala ati jabduu dubartiiti beektuu dubartiiti ani kun sitti diqqaatadhe yaada akkuma nu daa'immanummaa fi obbolummaaf gammachuun malee osoo siif wanni ta'an jiraate waan gudda si mala amma fi nuuf galatoomi baga nagaa hangeettee baga milkooftee baga bututtuu fi falfaltuu hinjifattee galma kana geettee sin jedha Habibti tiyya qaalii tante ammallee oluma akkasuma dubbiin oluma lubbu kan jaalatullee leenca malfaayatullee sa'in turti ilaala firoo hin turti malee hin bulti malee bakkatti hin deebitaa wanni sunillee bakkatti hin deebaa irratti argine samgaan bilqallee akka galu argineerraa bismillah jaalateeti miti gatame ammaa gala kanaafuu guyyaa addaa kun nuuf gammachuudha kenna arsiini hin bura malee hin tura malee uree galaa siin jedha Habibti tiyya akkuma duriititti kabajaan nuuf taa'i baga gammaddee nuuf jabduu intalaati akkasuma obboleettiin teenya tasii bira jirtu sunillee nu ulfaadhu carraa kanaan jenneetuma si dubbifna dhugaa rabbii haadha firoo caalaallee ansi galatoofadha sillee hin beennu jabduun dubartii adaa hin jirti ta dhiira tartuu hin jirti jenne ta akka teeti tana ta abbannu Habibti galbii si argaarra jabduu intalaa yoomillee nuuf ziraa duurmii seenaa onnee teenya keessaa qabda adaa dubartiin dhiira tartuullee hin jirti si jechuu barbaadeeti dubartiin dhiira tartuullee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan. Jirtu my family. Baga jiraattanii kan alaa kan biyya xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu ammas naaf jiraadhaa isiniin jedha kan hordoftan jalqabarraa hanga ammaa kan haaraa dhuftanillee ani haa dhufu welcome ahlan wa sahlan wa marhaban isiniin jedha. Egaa akkuma argitan gammachuun haadha firoo samoona kana gammachuu haadha firoo akkuma itti fufetti jira. Guyyaa Kanaadaa deemterraa jalqabee kalee malee dheengaddarraa arras akkasuma namoonni miidiyaarra jiran jaalala ishii qaban hedduu tokko ibsataa jiranii kun keekan kun laayivii dhufee eebbisuun gammachuun akkuma itti fufee jira. Akkuma asirra argitan kana keekaa suuraa ishiitiin qopheessanii gammachiisaa jiranii rabbi isin haa gammachiisu.
warra nama gammachiistanii, warra nama jaalattanillee rabbi isin haa jaalatu. Nama namni jaalate nama rabbiin jaalate namnis jaalate rabbiin isin haa jaalatu. Kun jaalala isiif qabdanii, gammachuu isiif qabdanii, gammachuu nama tokkootti namaaf gammadanii, nama namaaf gammade rabbi isaaf gammada. Baga gammaddanii, baga gammachuu keessan haala kanaan ibsattanii namatti tola. Wallaahi gammachuun isin haala kanaan isiif godhaa jirtan, gammachuun isin du'aayii godhaafii jirtan, namoonni hedduun du'aayii godhaafii jira. Baga rabbiin sadarkaa kanaan ga'e baga gammachiise. Gammachuun isii ammallee itti hafuuf tana caaltu haa taatu. Ammallee namoota akka isii miidhamellee rabbiin akkanatti miidhama keessaa jijjiireetiniin gammachuutti isaan haa baasu, bal'inatti isaan haa baasu jechuu barbaadeti. Kana fakkaata viidiyoon firoo gammachuun akkuma itti zallaqatti jira. Rabbiin isii haa gargaaru, ammallee rabbi isii haa gammachiisu jenna. Du'aayin keessaniif gammachuun keessan itti haa fufu. Ka fagoo jiru fageenya ofii viidiyoon ibsatee jira. Ka itti kaloo jiru akka itti kalaa'een jaalala isii ibsatee jira. Alhamdulillah nullee asumaan qilleensarraan asumaan kaameerarraan gammachuu kasii qabnuuf du'aayin si simannaa siin jenne jirra. Firoo rabbi si haa gammachiisu. Dhugaa hedduu sii gammanne. Gammachuun nama kamiitu gammachuu kenna. Ammallee gammachuun kee itti haa zallaquu siin jenna. Mucaa keetii wajji gammadii ammallee nuuf jiraadhu. Kan kana caalu ammallee rabbiin jireenya kana caalutti ammallee siif haa bal'isu. Akkasuma namoota akka firoo kana yeroo dheeraa gabaabaa miidhaman rabbiin yeroo gabaabaa keessatti gammachuu gadda teessan ta'an gammachuutti isin haa jijjiiru. Hedduu tokko jaalala haala kanaan ijoolleen hedduu ibsatanii keessumaayyuu nama kolfisaa jechuudha. Sangaan miliqallee ni galaa. Dhugaa keessanii hedduu tokko ni kolfisiistanii jechuudha. Hojii keessan nyaadhaa eeyyan ni gala. Sangaan miliqallee ni gala. Gaafa rabbii jedhe tokko hinuma galaa. Gaafa rabbiin ifa irraa haa banu jechuudha. Rabbiin gaafa tokko itti ibsee itti dhagaame ani hin balleesse moo hin tolche moo ani eessa jiraa jedhee gaafa of yaadate tokko seenaa namoota hedduu diraamaa keessatti fakkeenyaaf diraamaa keessatti yoo fudhannu haadhaaf abbaa manaa gargar bayanii tura keessa nama tokko erga turee ilmiin isaa achi gaffa'een booda gaabbiin isatti dhaga'amaa jechuudha. Amma reedii akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Osoo umriin kan kee shabaabummaa kanatti jiru yeroo kanteellee osoo hin gubiin seenaan kun abadan gaabbiin gaafa tokko sitti waan hin hafneef gaabbiin sirraa waan hin hafneef gizeen osoo ilmeen keellee achi deemee hin gaffaane gizee waxxaatummaa shabaabummaa lafaa dhufaa jirtu kanaani gaabbii kee kana yeroon of sirreessii jedhaan akka yaada mataa kiyyaatitti gaabbiin gaafa dullummaan dhuftee ilmeen achi deemee gaabbaan faayidaa takkaallee hin qabu jechuudha. Har'a osoo humna qaban osoo shabaabummaan namaa jiru osoo dargaggummaan namaa jiru osoo itti yaadanii bultii ofii kanatti deebi'anii an akka kiyyaatti baay'ee tokko bareeda jedha. Namoonni tokko gaafa ilmeen isaa achi gaffa'ee ilmeen irraa deeme of yaadatu jechuudha. Gaafa sanoonni hunduu taree jira ilmiillee guddatee abbaan keenya maaliif haadha keenya dhiisee gaafa ilmi sunillee yaada keessa galeetiniin assaabee jedhu. Akkasuma haati manaa tunillee kabajaa fi jaalala namaa qabduun yeroo dheeraa nama eeyite gaafa onnee ofii tana garaa kutattuutu jira jechuudha. Kanaaf osoo wanni diraamaa adda addaa keessatti seenaa garaagaraa keessatti wanni akkanaa kun ni jira. Kanaaf yeroo kan kee hin gubini yeroon itti fayyadamii jechuu barbaadeti. Yeroon kutte taanaan faayidaa hin qabu. Ijumaa wallaalanii osoo gara yeroo sa'a kam guyyaa kam akka wal biraa deeman hin beekamu. Kanaafuu yeroo ofillee saamatu barbaachisaa. Dargaggummaa ofillee saamatu barbaachisaa. Jireenyi illee tama ganamaan dogongoraa fi baddii ofii beekan irraa deebi'anii dhiifamallee ol gaafatanii dogongora jiru irraa deebi'anii akkuma durii sanitti deebi'anii kan wajjin jiraatanii jechuudha. Kanaaf booda yeroon gaffa'ee yeroon deeme gaabbiin homaan fayyadu ammuma gaabbuu wayyaa ammuma badii ofii irraa deebi'u wayyaa. Kanaaf maaliif wanni hunduu paarsantiin deemaa jechuudha. Paarsantii yookaan umurii ofii hojii deema. Kanaaf ummi firoo ammallee nuuf gammadii jiraadhu.
gammachuun kee itti haa zallaqu. Ummanni miidiyaa marti maashaallah tabaarakallah hedduu si jaalataa. Namnummaan du'aa ummi firootii hin goone hin jira. Namnummaan ummi firootii hin gammanne jira. Wallaahi hedduu tokkoon si hin gammade anillee maashaallah tabaarakallah. Jaalala rabbiin si jaalate ummanni akka si jaalate akkanatti jaalala kan kee ibsatu si taasise dhugaa jaalalli ummanni hedduu jaalala siif qabanii jechuudha. Kun immoo haaluma amala keetiiti. Akkasuma namni hudduu si jaalata. Nutis si jaalannee jirra. Nu olitti immoo rabbi si haa jaalatu siin jedhee jira. Rabbiillee isallee rabbiin yeroo gabaabaatti isa haa deebisu akka ijoolleen baantu sangaan miliqallee hin gala. Rabbi isaa galchu yeroo gabaabaa keessatti. Akkasii maashaallah keekaan simannaan isaan hojjetanii suuraa isiitiin jechuudha. Hedduu tokko maashaallah miidhagaadha. Haalli simannaa gammachuu namni hundi jechuudha akka obboleeyyanii akka faamiliititti simannaa gammachuu laayif irratti godhanii jiranii jechuudha. Fageenya nu daangessee malee kana caalu sii taanaa sanii olitti immoo rabbi isinii haa ta'u. Hanganumaa qalbii isii kana gammachiisuun xiqqaa guddaan bakka hundaa du'aayii godhuufin gammachuun kana tara hin jiru. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata. Akka viidiyoo biraatti